Yaashin guddaa galateeffannaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii sa'a kanaa waliin an hawwii taaffisaatii hanga xumuraatti nu waliin tura. Bara 2010 irraa eegalee hojiileen damee faayinaansiin hojjetaman bu'aa gaarii galmeessuusaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad ibsan. Bara 2010 galiin taaksii irraa argamu birrii biiliyoona 200 fi biiliyoona 29 ture. Bara 2012tti dhibbantaa 36 dabaluun birrii biiliyoona 300 fi biiliyoona 11 qaqqabuu fuula feesbuukii isaaniin ibsaniiru. Ga'een liqii damee dhuunfaa bara 2010 dhibbantaa 44 gadi kan ture bara 2012 dhibbantaa 64 ol guddachuu isaas eeraniiru. Itoophiyaa fi baankiin addunyaa waliigaltee liqaa doolaara Ameerikaa miliyoona 200 yookaan birrii biiliyoona 8.4 mallatteessuu isaa ministeerri maallaqaa beeksise. Maallaqichi jalqaba irratti karoora Itoophiyaan waggaa 10f qabatteef tumsa olaanaa kan taasisuu fi diinagdee dijitaalaa hojiirra oolchuuf kan oolu ta'uun isaas ibsameera. Kunis moggaasni piroojeektii faawundeeshinii dijitaalaa Itoophiyaa jedhamu kan laatamee fi liqaa maallaqichaa hojiirra oolchuuf piroojeektii qabame ta'uun isaas ibsameera. Bara faranjoota eebila 21tti hanga onkololeessa 30-2026tti jechuumsi hanga waggaa 5tti kan turu ta'uu ragaan ministeera maallaqaa irraa argame ni mul'isa. Waliigaltee liqichaa ministeera maallaqaa Obbo Ahmed Shidee fi baankii addunyaatti bakka bu'aan Afrikaa Kibbaa Osmaan Diyoon mallatteessaniiru. Itoophiyaatti sirna gabaa albuudaa ammayyeessuuf kan dandeessu ministeerri albuudaa fi boba'aa fi oomishni gabaa Itoophiyaa sanada waliigaltee mallatteessan. Waliigaltichaa ministeera albuudaa fi boba'aa Injiinar Taakkala Uumaa fi daayirektarri olaanaan gabaa oomisha Itoophiyaa obbo Wandimmaagany Nagaraa mallatteessaniiru. Waliigaltichi sirna gabaa albuudaa biyyattii ammayyeessuun qooda fudhattoota fayyadamoo kan taasisu ta'uu Injiinar Taakkala Uumaa himaniiru. Alergii irratti waan lama dabaleedheeti yaadannaa waliin mallatteessanu tokko oomisha warqee yoo ilaaltanii warri namni warqee oomishee kallattumaan daldala Itoophiyaatitti baankii daldala Itoophiyaatti achumatti gurgurata. Sadarkaa isaa adda baasuun qulqullina isaa adda baasuun kan ministeera keenyaa yoo ta'u malee kan bitu immoo baankii biyyoolessa biyyaati. Kanaaf namni warqee oomishu otoo rakkatiin deemee gurgurachaa namni oomisha kana oomishu keessuma safaa Awurooppaa fi Emeraaldi kan jedhu keessuma Oromiyaa Gujii fi Booranatti kan argamuu fi naannoo kaaba biyya keenyaatti naannoo Tigraay fi Amaaraatti kan argamu warri kana oomishu iddootti gurguruu hin qabu. Kanaaf akkuma oomisha warqee sanaa iddootti gurguran akka argatan iseeksiin filatamee jira. Iseeksiin kanaan dura hojii qonnaa guddaa hojjechaa jira. Gurguree jira bunas kan akkasiis gurguree waan jiruu fi muuxannoo qaban irraa kaasnee warri dargaggeessi kana oomishee iddootti gurguru yoo argate oomisha san dabala. Namni hojiin argataa maallaqan argataa walitti hidhame immoo hojiiwwan alergee ammaaf albuuda irratti guddachaa jiru kun kan walitti hidhane alergeen keenya maallaqni biyya alaarraa argannu sin guddataadha. Walitti hidhame tokko warri oomishan maallaqa gaarii argatu iddootti gurguran hin argatu. Lama akka biyyaatti alergeen keenya hin guddataa sadarkaa guddaadhaan amma albuurni dursaa jira hojiiwwan qonnaa adda addaayyuu. Kana gaafatti daballee fi karaa iseeksii nama hojii guddaa hojjetu kana yoo iddootti gurguran arganne warri oomishus onneedhaan oomishu iddootti gurguranis hin dhabani walakkaa kanatti immoo dallaalaan akkasii faldaadan akkasii oomisha jaraa fi bu'aa jaraa walakkaatti hin fudhatu jechaadha. Kanaaf hin oomishu geessaniitu itti gurguru akkuma hojiiwwan warqee fi hojiiwwan qonnaa gurguru sanatti haala mijataatu uumamaa kanaaf kan iseeksiin filatame jechaadha. Daayirektarri olaanaan gabaa oomisha Itoophiyaa obbo Wandimmaagany Nagaraa Itoophiyaan albuuda irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu eeruun sharafa alaa biyyattiin argattus guddisuuf bu'aa qabeessa ni taasisa jedhan. Karoora biyyi keenya karoorfattee jirtu keessumaa albuudarraa xiyyeeffannoon addaa kennamee irratti hojjetamaa jira. Sharafa biyya alaa akka biyyaatti argannu guddisuudhaaf homegrown economy reform irratti kallattii kennamee keessaa tokko turizimii fi albuudalee bal'isanii guddisaa deemu biyyi keenya sarraa galii isheen argattu guddisaa deemu waan ta'eef sirni kun gaafa diriiruu sirna qabeessa ta'a. Sirna qabeessa gaafa ta'a deemu warri oomishas immoo jajjabaatanii abdii argatanii oomisha isaanii akka isaan guddisan taasisaa. Galiin warra oomishuu guddataa deema.
akka biyyaattis galiin guddachaa deema. Sharafi biyya alaa nuyi argannus yeroodhaa yerootti guddachaa deema jechuudha. Doolaarri Ameerikaa 100,000 fi 10,000 seeraan ala daddabarfamaa ture to'annoo jala oole. Hordoffii Koomishinii Poolisii Magaalaa Finfinnee fi tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa taasisaniin doolaarri Ameerikaa 100,000 fi 10,000 seeraan ala daddabarfamaa ture to'annoo jala ooleera. Akka ibsa koomishinichaatti doolaarri to'annaa jala oole kun magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaa bakka Laambarat jedhamee waamamu buufata konkolaataa keessattidha. Maallaqichi uummataan Koomishinii Poolisii Magaalaa Finfinnee fi tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaa hordoffii waloo taasisaniinis to'atameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii isaa kanaaf qabannee dhufne kan hangammaatti daawwattan ture nu daawwachuu keessaniif galata argadha.